بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دعوتوتا تي في هاملتون كن سجنتا فيان جرين يجدو كان تربانين فودا هاملتون الرتسيني في دربوتا تربان أفران يوكي شنان دربي وانتر سياتر واي ilmi akkamitti uumama rabbiyyuu somaa tahu adeemsi isaa akkam ture warroonni ilma hin argatin rakkoon isaanii maal inni haati takka ulfaa'uudhaaf yookiin garatti ammachuudhaaf maal isa barbaachisa isa jedhu irraa haasoynee turre jechuudha. Egaa ka guyyaa har'aa kana kan isiniif qopheessinee dhiyaanne adeemsa san keessa darbee taateewwan taatee sammara keessa darbee har'a dubartiin takka yoo ulfooyte yookiin yoo garatti qabatte maal inni wanni isii irratti mallattoodhaan mul'atu isa jedhu isiniif dhiyeessina. Ulfi maal inni akkamitti uumama isa jedhu torban darban sanniin keessatti haasoynee turre jechuudha. Har'a garuu dubartiin takka yoo garatti ulfooyte maal inni wanni isiin godhuu qabdu ulfa jechuun maali mallattoon isaas maal isa jedhu isinii qopheessinee dhiyaannee jira. Akkuma beekamu mallattoon ulfaa hedduutu jira. Dubartiin takka yoo ulfooytu waa hedduutu mul'ata irraa jechuudha. Kanneenis kan kana fakkaatan kan isin hin beeynes kan isin beeytanillee isin yaadachiisa kan isin hin beekin isin barsiisa. Egaa turtii gaariin wajjin tura jechuun affeerraa kenna. Dooktor baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Egaa ka amma dubartiin takka ulfa jechuudhaaf maal jechuudha? بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف غافة جدمو إيجا دبرتين توكو مجا fertilize deegate mujaa eddagaraat qabachuu eegaltee kaaftee hanga mujaan sun nagaadhaan garaadhaa ba'utti ulfa jedhama. Ulfa jedhama. Yeroon turtii kanaa ulfa jedhama. Ulfi kun dhukkubamti. Ulfi dhukkubamti physiological change uumamumaan ulfa gaafa ta'amu jijjiiramni qaama irratti jijjiiramu ni jira. Jijjiiramni qaama irratti dhufu kun akka ogeessi fayyaa dubartii ulfa taate hordofu akka inni godhamu kan godhu jechuudha. Maaliif jijjiiramni qaama irratti mul'atu kun jijjiirama duraan turerraa adda waan isa godhuuf. Kanaaf waa nam tokko turte nam lamasiin. Keessoo garaatti mucaa qabdi. Kanaaf ulfa ogeessi fayyaa hordofuun barbaachisaadha. Ulfi immoo maal fudhatee dhufa isa jedhus waliin haasa'uun uummannis kana bareecha sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf asitti argamuun keenya hadha. Waa'ee ulfaa irratti sirriitti haasofnee ulfi maalii miidhaan ulfaa maalii maal dubartii tokko irra geessisuu danda'a. Ulfi ofumaa isaati utuma nagaa ta'u jechuudha. Nagumtisa. Utuu dhukkuba addaa fudhatee hin dhufin. Ulfi immoo dhukkuba addaa miltoo fudhachee dhufuudhaan ni beekama ulfi. Kan addaa jechuudha. Ulfi nagaan ofumaa isaatiifuu jijjiirraa adda addaa qaama irratti agarsiisa. Kana malee immoo miltoo dhukkuba addaallee kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka sukkaaraa, kan akka dhibee dhiigaa. Dhibee dhiiga dhangala'u waan adda addaa fudhatee dhufuu danda'a. Mucaadhaanis wal qabatee isii irrattis qaama isii qofaanis dhufuu ni danda'a jechuudha. Ulfa waan taateef qofa. Qaamni isiis immoo jijjiirama adda addaa agarsiisuudhaan dhukkuba kan biraallee kan akka onni kan akka cuggaarraa yookaan garaachaa kan akkanaallee irraan ga'uu danda'a. Kanaaf sirriitti waa'ee ulfaa beekuun gaariidha. Beekuun baay'ee barbaachisaadha. Nu qofas miti, uummata qofas miti, mootummaan illee kanarratti health systemiin yookaan waa'een fayyaan tokko biyya tokko keessatti gaariidha. Eegumsi fayyaa biyya tokko keessatti gaariidha. Bakka gaarii jira, bakka gaarii ga'eera jechuudhaaf dura dursoo waa'ee haadha. Waa'ee ijoollee irratti sirriitti yoo hojjetamee dubbiin fayyaa sirriitti yoo isarratti hojjetamedha.
biyyi tokko gaariidha kan jedhamtu jechuudha. Biyyummaanuu gaariidha. Biyyi kun guddina qabdi. Guddina qabdi. Biyyi kun Health system tajaajilli bareeda. fayyaa isiis gaariidha jechuudhaaf dubartiin takka ulfooytee hamma deettutti osoo rakkoon tokko irra hin gahin Akkasi. daa'umsaan nagaa baatee ilma fayyaa argachuu isiin fayyaa ta'uu jechuun tajaajilli biyya san jiru Akkasi. tajaajilli fayyaadhaan wal qabatee biyya san jiru gahaadha gaariidha jechuudhaaf Gaariidha jechuudhaaf WHO'n akka lafa kaayatti akka jechuudha. lafa kaayatti jechuudha. Haatummaan takkattiin sababii da'umsaantiin Da'umsaarraan. du'uun qabduu isa jedhutu jira. Ejjennoo akkanaattu jirallee akka gara fayyaa kanaan akka Amma gaa inni kun ilaalchi ka'umsi isaa ka'umsa du'aarraa kan ka'e. Ka'umsa miidhamaarraa kan ka'e. Agartee amma nuti kan jirru bakka sodaa du'aati. Da'umsi sodaa du'aati. Jechuun dubartii deessu tokko du'a sodaatta jechuudha. dubartii takkaaf eega isiin ulfooytee hagga hamma deessutti jirtu jechi inni ammaa kun- riskii keessa jira jechuudha. Inni ammaa kun kanarraa fagaachuu qabda. Kanarraa fagaattee du'a sodaarraa bilisa taatee aara galfiidhaan haala bareedaadhaan da'umsa da'u. Keerii bareedaa argattee. Ila doktor, Amma- fakkeenyaaf kanarratti kanarraa fagaachuudhaaf haati tokko gaafa garaan ulfooyterraa jalqabdee ogeessa fayyaa biratti hordoffii gochuu qabdiidha. Adeemsi keessan akkasumti. Akkasii. Kanaaf garaan eega taa'e yookiin eega ulfooyteen booda wanni isiin godhuu qabdu ogeessa fayyaa biratti guyyaa inni beellamuun yeroo inni isiidhaaf beellamutti dhaquu qabdi jechuudha. Warroota eegumsa yookiin ogeessa fayyaa bira hin dhaqnetu rakkoo hedduurra bu'uu dandeessi. Tajaajilli fayyaa infraastiraakchar isa jennu haalli kunniin yoo hin guutaminiif rakkinni dhufuu dandahaadha. In general kunin predictioniidha. Kanaaf sodaa kanaatiin jiraata irraa ammayyuu jechuudha. Laboring mother sodaa du'aa baga du'arraa haftee baga rabbisee hambisee agartee sodaa sanarra jira namnis. Namnis ogeessi fayyaas siistamiin biyya kanaallee sirni fayyaa eegumsa fayyaallee bakka kana jira. Bakka da'umsa irratti miidhamuu haadhaa hambisuurra jira jechuudha. Bakka nagaadhaan haala gaariidhaan jechuun sodaa sana maletti jechuudha. Keerii addaatu jiramti. Nam tokko keer gootee sirriitti tajaajilteenii gammadee ba'uutu jira. Gammachiisuutu jiramni. Gammachiisuu iddee gammachiisuu sana birayyuu ga'uudhaaf ammallee ganaa jechuudha. Nu ammallee prevention mechanism. Miidhamuun qabanu. Miidhamuun qabanu. Kanaaf eessarraa kaafnee akka ammaati kaaftu dudubbeedhaa osoo jirrillee ammallee waa'ee ilmoo argachuu hin jammarin achirraallee eegalamee duuka bu'amee ilaalamuu qabdi eegamuu qabdi. Hordoffiin godhamuu qaba. Kun godhamuu qabaa isa jedhutti deemamaa jirta. Akkas jedhaa ammoo gaafa isa kana baritti sodaa kanarraa bilisa gootee haala galfiin immoo kana keessa dhufaa jechuudha. Egaa kun waan irratti haasa'amuu qabu waan ta'eef hubannoo uummanni keenyas waan baay'ee qabaachuu qabu waan ta'eef kanarratti haasa'uudhaaf as Egaa kaa dubbiin akkanaa kun dubbii ijoodha. Haati takka eega ulfooyte egaa pregnant taateerraa jalqabee riskii keessa jirti. Obstaatriks jedhamaa miti yeroo ulfooyte kanarratti obstaatriishaaniitu jira warroota dubartii da'umsaa fi warroota gadaamessa kanniin qo'atutu jira. Warroonni akkanaa kunniinis fookasii wanni isaan guddaan godhan maal inni dubartiin tuniin osoo hin miidhamin miidhamni isirra osoo hin gahin ilma isiirras osoo hin gahin dahuu isii yaanni isaanii kana. Kana gochuun duratti akkuma torbaan 4 darbe yookiin 5 darbe haasofnirraa dubartiin takka ulfaa'uun duratti hordoffii gochuu qabdiidha. Amma biyya keenyatti maaltu baratame akka biyya keenyaatti yoo ilaallee jenne mallattoo isaa wantoota adda addaattiin dhufna itti deemna. Amma waan kanatti seenuun duratti rakkoolee uummanni keenya hojjetu waan uummanni keenya godhaa ture
Sanniin irraa kaafnee mallattoon isaa kanniin mallattoo kannaaf mana yaalaa dhaqanii kanniin barbaachisa jedhu itti dhufna. Akkuma biyya keenyatti baratamee keessattuu developing countries jennu biyyoota guddataa jirtu kanarratti wanni baratame maal inni yoo ulfooytee ji'a 5 ji'a 6 booda mana ogeessa yaalaa bira dhaqxi. Buufata fayyaas ta'ee hospitaalas ta'ee kiliinikas ta'ee bakkeen isiin dhaqxu ji'a 5. Akka seeraatti osoo hin ulfaayiniin duratti osoo garammaan hin taa'iniin duratti yaada ilmoo sammuu keessaa yoo qabaattee jette vaayitaaminoota adda addaatu jira kan kennamuuf akka jalqabaatti. Vaayitaaminoota san fudhataa ulfa ofii eeggachuutu irra caala akka seeraatti akka ogummaa fayyaatti. Kenna taate ulfooyte osoo hin beekin ji'a 3 fageessisiin. Osoo hin beekin ji'a 3 gahuun kuniin matammaan isaatu rakkoodha. Osoo hin beekin ji'a 3 gahuun kun maali yoo jenne mataan dhukkubuu danda'a. Wantoonni adda addaa dhibeen adda addaa irra gahuu danda'a. Dhukkubsachuu dandeessi. Kanaaf maal fudhatti? Qoricha fudhatti. Yeroo isiin ulfooytetti qorichi gonkumaan kennamuu jedhama. Especially laalaa rakkinnatu miidhamu qorichatu miidhaa parsantiidhaan fudhatamaa laallamaa kennamaaf. Intalli kun ulfaa'uun duratti ogeessa fayyaa biratti yoo deddeebi'aa jiraatte ulfooyte taanaaniin ogeessi fayyaa okay ati haamila yookiin ulfooytee jirta hararraa of eeggannoo cimaa godhi. Of eeggannoo adeemsaas ta'uu danda'a, of eeggannoo nyaataas ta'uu danda'a, of eeggannoo qorichaas ta'uu danda'a. Of eeggannoo mara akka gootu xiyyeeffannoo itti kenna jechuudha. Eenyutu itti kenna? Ogeessi hordoffii irra jiru kun jechuudha. Yoo ogeessa hordoffii biraa hin qabnetti akkanuma calluma jennee teenne taanaaniin rakkoo. Fakkeenyaaf amma namoonni hedduu maal jedhu hawwatiin kenna, abbootiin kenna, warroonni duraanii waggaa 50 dura ogeessa bira osoo hin dhaqin ijoollee 12 ogeessa bira hin dhaqin ijoollee 8 deettee jirti jedhan. Manumatti deessee jedhan. Yeroon ammaatiif yeroon sun tokko miti. Haalli hedduu jijjiiramee jira hammaan tana yoo dhaabbannu kanatti. Wanni jijjiirama addunyaattu jijjiirame. Miti. Jijjiirama keessaa fakkeenyaaf nyaannummaan nu nyaannu kunuu jijjiiramee jira. Haalli qilleensaas jijjiiramee jira. Wantoonni hedduu jijjiiramee jira. Humni yeroo saniitiif humni ammaa tokko miti. So yeroo san wanni nyaatanii fi yeroo ammaa kana wanni nyaatan walitti hin dhufu. Kanaaf yaada akkasii sanis sammuu keenya keessaa baafnee wanni nu gochuu qabnu maali inni akka ogeessa fayyaatti gorsuudha. Yoo gorsinu maal goona? Ulfaa'uun duratti ogeessa bira dhaquun akka jirus beeku. Yoo ulfaayanis akka hordoffii godhan beeku. Yeroo kana keessatti qoricha fudhachuurraa akka of qusatan beeku. Yeroo dahumsaas ogeessa bira dhaqanii akka dahanii rakkoo adda addaarraa of eegan beekuudha. Mee kanarratti maal dabaltus? Egaa akkuma jetteetti taates fixxee sirriitti yoo hordofan waan bareedaa kaaftee jirta. Ulfaa'uun duratti qophaa'uun barbaachisaadha. Qophaa'uun barbaachisaadha. Ikonoomikaalii, sooshaalii waa hundaanu nama haaraadha kan dhufu waan haaraadha qaama irratti kan argamu jechuudha. Kanaaf qaamni kees qophaa'uu qaba, atis qophaa'uu qabda, dhirsi kees qophaa'uu qaba. Kanaaf qophiin barbaachisaadha jechuudha. Irratti walii galanii mucaa argachuudhaaf waliin qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Egaa gaafa qophaa'uun kun godhamu amma ati dubbee irratti kaaftee mirmaraa adda addaa godhamuun barbaachisaadha. Nama da'uu hin dandeenye jira. Dhukkuba onnee ciccimaatu jira. Namni sun da'umsa da'uu akka hin qabne. Infekshinii adda addaa jira kan mucaatti darbee mucaan miidhuu danda'u kan duraan tiriitii godhamee fayyuu kan isiin qabdu jechuudha. Kanaaf ulfa dura jechuudha. Ulfa utuu hin ta'iniin duratti infekshinii addaa. Ulfa utuu hin ta'iniin duratti wamti isiin tiriitii godhamtee yookaan yaalamtee fayyitee gara ulfaa'uutti deemtu immoo
ni jiraata jechuudha. Abbaan manaallee akkuma kana sirriitti innis ilaalamuu qaba. Innis illee jechuudha. Innis sirriitti mirmaraan godhamee fi utuu waa'ee mucaa hin ka'in inni tiriit godhamee maaliif gara quunnamtii saalaatti gara isiitti wamtinni vaayirasii adda addaarraan qabamee fakkeenyaaf haa jennu hin jira waan baay'ee jira. Lamaan jiraayyuu HIVdhaan qabamanii yoo jiraatan vaayirasiin hammi jarri irra jiru sirriitti gadi bu'ee mucaa argachuu dandeessu isin. Mucaa HIV irraa bilisa ta'e argachuu dandeessu isin jedhee ogeessi fayyaa taa'ee ittiin mari'atee jennaan ishii jedhanii gara mucaa argachuutti deemu jechuudha. Agartee akkuma kanaan callisanii utuu argatanii mucaa faalamaa ta'uu danda'a jechuudha kan dhalatu. Kanaaf utuu gara mucaa argachuu hin deemin dhirsis haati manaas sirriitti mana yaalaa dhaqanii. Amma ilaalchi aniifati akka itti argamne akka abbaan keenya itti argame fi akka amma itti jirru adda. Amma bakki nu jirruuf bakki abbaan keenya jiru kan duraa adda. Nuti akkuma kanatti argamne nu akkanatti argamne jedha uummanni kan keenya akkasitu hin ta'in rabbiin ni'imaadha. Ni'imaa rabbiin nu kennitti fayyadamuu qabna. Agartee eegisii waan akkanaan beeknu eegaa hakimiin dhufee kun kana agarree eegaa amma akkas ta'e akkana ta'e inni jedhamu hin jiru. Kunumti hin ta'uyyuu akkanuma jechuun jechuudha. Kun dhufee hin jedhamu kan. Ergasii mirmaraan adda addaa waan hin jirreef, investigeeshiniin adda addaa waan hin jirreef, riisarchiin adda addaa waan hin jirreef miidhaa uummatarra qaqqabaa jiru namni baasee ifatti baasee agarsiisu hin jiru. Dur. Amma garuu riisarchiin adda addaa jira. Miidhaa uummataa kan baasee agarsiisu ni jira jechuudha. Baay'inni uummataas immoo akka kan duraanii miti jechuudha. Ciminni uummataas illee akka kan duraanii miti jechuudha. Egalee miidhaan illee amma jiraachuun isaa hin mala. Haa ta'u malee miidhaa sana garuu investigeet godhee kan baasus amma jira yeroo ammaa kana keessatti. Kanaan duratti miidhaa uummatarra qaqqabu, miidhaa haati tokko ilmoo da'uu dadhabdee miidhamtu investigeet godhee kan fidu hin jiru. Amma garuu kan jiru waan jiruuf sana miidhaan kun kan inni mul'ataa jiruuf jechuudha. Kanaaf hospitaalas, qorichas, ogeessas kan nu kenne rabbi sirriitti itti fayyadamuudha malee isa kanaan dura abbaan koo akkasii anis akkas ta'a inni sirrii miti jechuudha. Kanaaf waan darbe hordofurra waan jirutti fayyadamutu irra caala jechuudha. Maaliif jennaaniini wanti uummanni duraanii kunini seenaas barreessuu danda'a seenaas qaballee. Ka ammaa kun seenama barraa'e sanuu dubbisuun barbaadu. Because rakkoo hedduutu jira ammaan tana. Namni waan hedduun hidhamee taa'aa jira. Dhukkuboota miltoo akkuma dura kaafne dhukkuboonni miltoo hedduutu uumamuu danda'a dubartii ulfaatanaa wajjin. Zamana duriis dhukkuboonni miltoo kun osumaa jiranu akka ammaa kanatti waan hin baay'anneef tasa nama tokkos nama lamarrattis tahee ulfaan wal qabatee wantoota adda addaatiin onneetiinis wal qabatee haati sun deemuu dandeesse. Waan riisarchiin qo'annoon hin qo'atamiiniif jechuudha. Ammaan tana garuu wanti marti waan lafa jiruuf wanni marti waan lafa guuteef qo'annoo qo'atamu kana qo'atee saayintistoonni wanti akkanaa kun hin jira. Wanta akkanaa kanarraa uf eegaa bilisa tahaa jechuudhaan ummata baraaraa jira jechuudha. Waan akkasiiti. Kanaaf haati takka eega ulfooyteen booda wantoonni isiin godhuu qabdu. Wantoonni isiin irratti adeemsa gochuu qabdu. Fakkeenyaaf hordoffii jalqabarraa jalqabee ogeessa bira dhayxee nyaata isii filattee adeemsa isii mara maaf jennaaniin nugusa baattee jirti. Wanni garaa isii jiru kun nugusa jiruu duniyaatiif akhiraallee ta'uu danda'a. Rabbiin malee namni beeku hin jiru. Hin jiru. Suuraa Luqmaan keessatti illee Rabbiin dubbatee dubartii garaa isii keessa jiru san wanta isiin ulfooytee garaa ammatte san Rabbiin malee namni beeku hin jiru jedha. Haala ammaa kanarratti
teknooloojiin adda addaa dhufee altiraasaawundii wantoonni adda addaa dhufee haa agarsiisu malee kuni yeroo isaattu waan kana nu godhe jechuudha. Kanaaf adeemsa akkanaa kanniin illee hawwatiis abbaan manaas irratti baay'ee xiyyeeffannoo gochuu qabanii. Egaa kaawwanni irraa haasa'aa jiru waa'ee dubartii garaatti ulfooyiterraayee jalqaba maal gochuu qabanii akka aadaatti maaltu baratame isa jedhu haasa'aa jirra jechuudha. Gara kutaa lammaffaatti ce'uun duratti wantoonni irraa haasa'aa turre waa'ee dubartii ulfaati. Kutaa lammaffaa irratti dubartiin eega ulfooyte mallattoon isaa maali isiniin jedhu isiniif qopheessinee dhiyaanna. Hammasitti nagaannuu turaa jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.